Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa fi kan namoonni baay'een na gaafataa jiran takka isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataa Samsung akkaawuntii kan keessattuu kan namni isinii bane yookaan immoo paaswordii dagattan itti ofirraa balleessitan yookaan immoo bilbila irraa remove itti godhan isinii qabadhee dhufee jira. Haga dhuma barnoota kanatti nooliin turaa isiniin jecha warri haaraa taatan subscribe akkasuma like share yeroo keessaniif gochuudhaan egaan settingii irra seenuudhaan Samsung akkaawuntii kana irra tuquun gara fuula duraa deemne haala kamiin ka bilbila keenyarra jiru sana remove gochuudhaan haaraa banachuudhaafis yookaan immoo yoo ofirraa balleessuu haquu barbaanne haala kamiin ofirraa haquu dandeenya isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Osoo Samsung akkaawuntii kana yeroo fayyadamtan jechuudha asuma keessa seenuudhaan akkaawuntii irra erga tuqxanii keessa seentanii booda security and privacy ka jedhu kana keessa seenuudhaan osoo emailii keessa warri immoo fayyadamuu barbaadan osoo account recovery method kana keessa seenuudhaan akkuma carraa ta'ee yoo passwordii faa dagattan lakkoofsa bilbilaa irratti idaattanii baay'ee bareedaadha. Account recovery detail keessa seenuudhaan emailii biraa irratti ida'uu dandeessu, backup koodii itti godhachuu dandeessu, akkasuma lakkoofsa bilbilaa kabiraas yoo irraa qabaattan irratti ida'achuu dandeessu, ka irra jirus irraa balleessitanii as keessa seenuudhaan recovery foonii itti jijjiiruu dandeessu, recovery emailis itti ida'uu dandeessu jechuudha. So emailii kana ka asirra jiru kana remove gochuudhaaf dirqama maaltu nu barbaachisa isa jedhus waliin ilaallaa jechuudha. Settingii dhuma keessa seenne settingii irra erga seenne booda ga emailii kana ka bakka kana Samsung account jedhee bakka kana jiru kana haala kamiin ofirraa balleessina. Namni faa isinii baneera taanaan dirqama ofirraa balleessuu qabdu waan isin fayyadamtan hundanii la'anii arga waan ta'eef account and backup kana keessa seenu waliin haa ilaallu jalqaba. Account and backup keessa seenuudhaan manage account ka jedhu kana tuqnee gara fuula duraa adeemna. Gara sanaanis balleessuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Manage account keessa seenuudhaan bakka kanatti Samsung account nuun jedhee emailii keenya gubbaa nuuf kaa'ee haala kana nutti agarsiisa. Emailii nuti ittiin Samsung akkaawuntii san banannee jechuudha. Bakka kanarra tuquun gara fuula duraa adeemna. Yeroo gara fuula duraa deemnu sign my profile about help jedhee jira. Samsung akkaawuntii kana jalagaa remove account ka jedhu kanarra tuqanna. Remove akkaawuntii san ofirraa balleessuu barbaanna waan ta'eef yeroo nuti tuqne canceliif remove akkaawuntii nuuf fida diimesse. Remove akkaawuntii kana tuqnee qofa balleessuu hin dandeenyu ofirraa gonkumaa jechuudha. Yeroo nuti remove tuqne sign out nuun jedhee canceliif sign out jalatti nuuf fida haala kanaan nuuf baasa jechuudha. So sign out ka jala jiru irra tuqna. Yeroo nuti tuqne maal nu gaafata? Passwordii isaa nu gaafata. Asirratti kan nuti sirriitti isin hordofuu qabdan jechuudha akkaawuntii kana ofirraa balleessuuf. Yeroo nuti sign out tuqne passwordii isaa nu gaafata. Passwordii dogoggoraa itti guunne yoo ta'e passwordii sana sirrii miti nuun jedha, incorrect passwordii nuun jedha jechuudha. Kanaafuu ka passwordii isaa beeynu passwordii dhuma itti barreeffanna. Itti barreessuudhaan okay yeroo nuti goone sign out ta'a yookaan immoo nurraa baha bakki Samsung akkaawuntii sun qullaa ta'a. Yoo haaraa banachuu barbaanne haaraa bananna jechuudha. Sanaan booda garuu yeroo passwordii beektu ta'e gala yoo passwordii isaa ni beektu yoo ta'e passwordii isaa itti katabattu jechuudha. Yoo passwordii hin beekne hoo isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Keessattuu emailiin sun bilbila keessanirra ni jira taanaan Gmailii keessatti banamee ni jira taanaan baay'ee salphaadha. Emailiin sun banaa yoo ta'e jechuudha. Jala sanatti passwordii isaa itti yaaltanii hin beektan taanaan passwordiin sun sirrii miti taanaan maal gootu? Forget passwordii jira. Akkasuma bakka irraa ashaaraa itti godhatan yookaan immoo fingerprintiidhaan akka inni darbuu danda'u bakka itti godhatantu jira. Fingerprintii san godhattu yookaan immoo verify with one time email jettu yookaan forget password ka jedhu kanarra tuqattu. Forget yeroo jettan asuma irratti miti kan isin sirreessuu dandeessan forget ka jedhu tuqnaa jechuudha. Yoo passwordii isaa hin beeknu ta'e beekna taanaan garuu itti katabna. Yeroo nuti forget tuqne gara kam nu geessa? Gara Google Chrome nu geesse. Enter your account ID below to reset your password. ID kee yookaan email itti galchinuun jedha. Emailii keenya itti galchinaa jechuudha. Dirqama emailiin sun bilbila keenyarra jiraachuu qabaa jechuudha. Yeroo nuti emailii keenya itti galchine reset password nuun jedha. Gara Google Chrome nu geesseera waan ta'eef reset password ka jedhu ka jala jiru irra tuqnaa jechuudha. Yeroo nuti resetii goone koodii hin ergu emailii irratti, linkii erga emailii irratti. Koodii dijitii 6 ka Facebookii fi wantoota biraa koodii dijitii 6 san hin ergu jechuudha. Maal jedha? Choose nuun jedha. Emailii irratti select godhamee jira. Continue tuqanna. Continue yeroo nuti tuqne emailii keenya irratti linkii ittiin nuti passwordii san jijjiiruu dandeenyu nu ergee jira. Go to inbox tuquu dandeenya yookaan immoo gidduu tuqnee baana. Kanaasumatti dhiifne yeroo ni go to inbox nuun jedhu eessa dhayna? Gmail irra dhayna. Aappii Gmail bilbila keenya irra jiru dira
deemnaa jechuudha. Sanaan booda liinkii isaa nuuf erga. Samsung account jedhee nuuf dhufa irra tuqannaa jechuudha. Haala kanaan Samsung account please reset your password nuun jedha irra tuqannee gara gajjallaatti gadi buuna. Haala kanaan reset password irras tuquu dandeenya. Asitti rakkina hin qabu. Yoo reset password nu dide liinkii jalarra tuqina rakkina hin qabu. Reset password ka jedhu kanarra tuqnaa jechuudha. Erga emailii irraan nuuf dhufee ka'e. Reset password irra yeroo tuqannu garam nu geessaa innis gara Google Chrome internet browserii nu geesse. Reset password nuun jechuudha new password confirm new password. Password wal fakkaata password digitiin isaa 8 ol ta'e bakka lachuutu guunnaa jechuudha. Karuma gubbaatti barreessine jalattis katabannaa jechuudha. Passwordichi bakka lachuutu wal fakkaataadha. Kanaafuu emailii keenya haala kanaan confirm yeroo goone reset password bakka duwwaa nu fida bakka lachuutu password wal fakkaata digitii 8 oli itti guuttanna. Erga passwordicha itti barreeffannee kaane next tuqannaa jechuudha. Yeroo nuti next tuynu ka duraanii san asumattu log out gochuu dandeenya. Yoo barbaanne garuu stay sign in goona rakkina hin qabu. Stay sign in ka jedhu tuqnaa jechuudha. Password jijjiirama password jijjiirame waata kan nu barbaachisu gidduu tuqnee baana. Eessa deemna? Settingii bilbila keenyaarra seenna. Settingii bilbilarra seenuudhaan salphaatti yoo feene akkaawuntii keessa seenuudha yoo feene immoo gubbaadhumarraa bakka Samsung akkaawuntii jedhee asitti nu baasu kanarra tuqannaa jechuudha. Bakka Samsung akkaawuntii asitti emailii keenyarra tuqnaa jechuudha. Passwordii ni beeyna jijjiirreerra sirreessineerra waan ta'eef erga irra seennee jala kana gara gajjallaa xumurarra sign out nuun jedhee as jira. Sign outii xumurarra jiru kanarra tuqanna. Sign outii xumurarra jiru yeroo tuyne haala kanaan nu fida cancel sign outii ammallee sign out ka jedhu irra tuqannaa jechuudha. Sign out irra yeroo nuti tuqne maal nuun jedha passwordii kee itti katabi nuun jedha. Passwordii san itti katabanna bakka kanatti ofirra remove gochuuf jechuudha. Kanaafuu emailichi passwordii asirra jira waan ta'eef passwordii erga itti katabannee kaane canceliif okay jira jala sana okay ka jedhu tuqannaa jechuudha. Okay yeroo nuti tuqne emailiin sun bilbila keenyarra remove tahaa jechuudha. So yookaan passwordii beekuu qabna yookaan emailiin sun bilbila keenyarra jiraachuu qaba. Amma sign out ta'e okay yeroon tuqu passwordii itti katabe emailiin sun ka Samsung account remove narraa tahee jechuudha. Haaraa banachuu feenaan irra tuqnee amma haaraa akka haaraatti ofii keenya ka emailii isaa beeknu ka emailii isaa mataa keenyaa bananne irratti banachuu dandeenya jechuudha. So dirqama kana remove gochuuf maal beekuu qabna? Passwordii beekuu qabna yookaan emailiin sun bilbila keenyarra Gmailii keessa jiraachuu qabaa jechuudha. Haala salphaa ta'e kanaan Samsung account ofirraa remove gochuu dandeessu isiniin jedha. Ka haaraa taatan subscribe akkasuma hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.